Welcome back to CK Masterclass. Baga nagaan dhuftan gara CK Masterclass chaanaala miidiyaa keessan kan waa'ee barnootatti argattan. Har'ammoo leessanii lama History Grade 12. We are continuing 1.2 the Industrial Revolutions. We are continuing these sections by analyzing by the key concepts as well as by the main questions that may be coming on the exams or the History Grade 12 CK Masterclass. So my name is CK Masterclass. Don't worry about very much. I am here to assist in any kind of advice you need in order to be passing the entrance exams. Don't worry about very much. Well, let us go into our tutorial. Well, Industrial Revolution. Warraaqsa Industry. Warraaqsa Industry kan jedhu ilaallachuu. Competency. Boqonnaa kana gizeeffinne wantoota armaan gadii kana ilaallaa jechuudha. By the end of these lessons, you will be able to analyzing the major factors that leading to industrial revolutions. Wantoota ijoo yookaan wantoota bu'uura akka industrial revolution ka'uuf sababa ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. Kan xiinxallu ta'a jechuudha. Examine. Qorannaa kan qorannu the social and the political results. Hawaasummaa akkasuma siyaasa irratti industrial revolution dhiibbaa akkamii akka fide yookaan ammoo the results bu'aan isaa industrial revolution fidee dabre maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. Well, notes the global socio-economic change during this period. Akkasuma wantoota gurguddaa kan addunyaa irratti socio-economic wajjin wal qabatan sirna dinagdee hawaasummaa jijjiirama bara 19 bara 1815 at the Treaty of Vienna, you know, in all the history, grade 11s, the Treaty of Vienna is when the Napoleon Bonaparte is defeated by the major European collaborations of like Austria, Germany, including Russia, defeating the France at the Battle of Waterloo. Then, after that, the Treaty of Vienna came in 1815. Biyyoonni gamtoomni biyyoota hedduun biyyoota Awurooppaa keessatti gamtoomuudhaan Faransaay bara 1815 as the Battle of Waterloo bakka jaamtutti Napoleon Bonaparte hooggansa Faransaay kan gaafasanii injifachuu danda'anii jiran jechuudha. San booda biyyoonni Awurooppaa hedduun isaanii walitti dhufuudhaan marii Treaty of Vienna waliigaltee Vienna bara 1815 gaggeessuu danda'anii kun ammoo nageenyummaa yookaan waraana waggaa dhibbaa xumura jedhameeti ibsamaa jechuudha. History Grade 11 Unit 10 yookaan ammoo Unit 10 karaa dhumaa san ilaaluu dandeessan jechuudha. Well, then jijjiiramoota as keessatti dhufe kan ilaallu ta'a jechuudha. Brainstorming questions. There are two main important concept questions that may be coming on the exams. The first one question is what were the factor? Kanuma as olitti ni ilaalle. Factoring industrial revolution akka dhufu sababni ta'e maali kan jedhu discuss goonaa jechuudha. What are the political and the socio-economic consequences? Consequences jechuun karaa lama ilaaluu dandeessan. The first one is negative consequence. The second one is positive consequence. Consequence political fi sirna siyaasa akkasuma hawaasummaa sirna dinagdee hawaasummaa dhiibbaan inni irratti fide karaa lachuun kan ilaallu ta'a jechuudha. Both are we are considering both, not only one. Well, in this, as you learn grade 10, industrial revolutions were first established the industrial capitalism in any countries. Akkuma kutaa kudhanitti baratan the industrial revolution was what? Jalqaba irratti industrial revolution warraaqsi industry yeroo hunda kan inni hundeessu industrial capitalism dha jechuudha. Biyya kamuu keessatti industrial capitalism jechuun industirii gurguddaa kan namoonni dhuunfaa private ownership hayyamamee irratti hojjetan jechuudha. Well, it took place in Britain the period between 1750, 1780 and 1850. Baroota kana lamaan jidduutti, baroota kana sadeen jidduu kan inni hundeeffamuun isaa kun kan tokkos place ta'e
bara 1750 1780 1850tti hundeeffame jechuudha. The Industrial Revolution was preceded and made possible by a long period of change and development going back at least to the mid of 16th century, even in the Middle Age. Industrial Revolution guddaan kun Biriteen keessatti baroota kana haa eegalamuu malee san dura yeroo dheeraadhaaf walakkeessa jaarraa 16ffaa jechuun 1550 naannoo tana. Well, enda Middle Age jechuun immoo Awurooppaa keessatti bara 1000 haga 1500 warra tureessanii jechuudha. Well, baroota kana keessallee xiqqoo mul'ataatuma ture jechuudha. But the largest or the large industrial revolutions is took place in Britain. Garuu inni dhugaa fi inni guddaan baroota kana sadeen jidduutti Biriiteenitti eegale jechuudha. Well, moreover, changing and the development did not cease in 1850s, but continuing because of industrialization. Garuu jijjiiramnii fi guddinni hin dhaabbanne. Cease means what? It did not stop or not paused in 1850. Bara 1850tti guddinni fi akkasuma jijjiiramni industrial revolution kun itti fufiinsa itti fufee. But continuing because of industrializations. Sababa warraaqsi industirii jiru. Warraaqsi industirii kana keessatti guyyaa guutuu sa'aadhaan yeroo itti jalqabateef hojjetamuu eegalame jechuudha. Well, the changing which it brought was continuing the process. Akkasuma jijjiiramaa fi haalli bittaa bought is the verb of buy. So adeemsi itti fufee jechuudha. However, in 1850 Britain was already matured industrial state. Garuu bara 1850tti Britain biyya jalqaba matured industrial revolutioniidhaaf biyya matured taate jechuudha. Biyya bilchaattee industrial revolutionii warraaqsa akka uumamu wantoonni industrial revolutioniin barbaadan hundi guutamee biyya argatte taate jechuudha. Well, matured jechuun bilchaachuu jechuudha. The major industry and its transport system had been transformed by machinery and steam power. Industiriiwwan gurguddaan kuni kan isaan ittiin wanni taa turan, kan isaan itti socho'aa turan kanneen akka transporting system. The major industries had been transformed. Jalqabumaayyuu maashinaa fi akkasuma steam power. Bishaan kan deeman kasalaa fi kanneen kana fakkaatanii industirii socho'uu yeroo jalqabaatiif argamee jira jechuudha. Well, industrial revolution means the industrial production in major industry was transformed so that far greater and cheaper production was possible than ever before. Industrial revolution jechuun kan inni ibsu warshaalee gurguddaan akkasuma kaampaanii gurguddaan yeroo itti qixa sirriitiin raw maateriyaala fayyadamanii oomisha tokko oomishuudhaaf yeroo itti baay'ee salphatee jechuudha. Yeroo haalan isa duraanii caalaa itti salphatee oomishuun danda'amu jechuudha. This cheap mass production was achieved by interconnecting organizational and technological change. Cheap mass production salphumatti oomisha guddaa oomishuun kun kan inni milkaa'uu danda'e interconnecting walitti hidhansiinsa dhaabbatoota gurguddaa akkasuma sababa jijjiirama teknooloojiitiin jechuudha. Kan inni ta'uu danda'e jedhee ibsaa jechuudha kitaabni keessa. This organizational and technological changes were at the heart of industrial revolutions. Dhaabbattoonni gurguddaan akkasuma jijjiiramni teknooloojii kun onnee industrial revolutionii ta'eet industrial revolutionii akka nama dhiiga raabsitu onnetti isa gargaaraa ture jechuudha. There was changing from dispersed production in small unit under the old putting out system to new factory of industrial revolutions. Akkasuma jijjiiramni kun yeroo duraanii
kan oomishni oomishu dispersed productions oomisha muraasa tokko yookaan waamatti xixiqqoo wayii oomishaa turan jechuudha. Old putting system sistema duraanii keessatti wantoota xixiqqaa oomishamuu duraan ture sanirra karaa new factory systems of industrial revolution transformed jechuudha. Transformed means to shifting the direction from the old one to the new one or new industrial revolution. Dispersed production to the major production, the cheapest way. Karaa salphaa fi oomisha xixiqqaa irraa kan large or massive productions karaa oomisha hedduu oomishutti lakkoofsan immense production jennee karaa sanitti ce'ee jechuudha. Under the new factory system, the production was concentrated in large units. Industirii haaraa ammaa kana keessatti industrial revolution booda jechuudha. Industiriin qixa meeshaa hedduu oomishu ture jechuudha. Oomisha guddaa oomishaa jechuudha akka hawaasa bal'aa wal ga'utti even in the world wide akka addunyaa guutuu wal ga'utti oomishaa ture jedhameeti tilmaamaa jechuudha. Well, under the new factory system, industrial revolution is large units. Hedduudha jennee jira. The factories which employed many workers in each factories. Kaampaaniin warshaaleen gurguddaan kun hojjettoota warshaa kana keessa hojjetan hedduu qacaranii carraa hojii uumuu danda'anii jiran jechuudha. Kun by the way one of the factors the all economic socio-economic changes consequence in the positive ways. Look, karaa positiivitiin jijjiiramni siyaasaa akkasuma jijjiiramni diinagdee hawaasummaa industrial revolution fide keessaa hojjettootaaf hojii uumuun the first isa jalqabaa positive consequence keessatti sabnaa jechuudha. Industrial capitalist owned factory and the built the machinery in the factory. Abbootiin qabeenyaa warshaa kana dhuunfatan maashinoota gurguddaa warshaa kana keessatti ijaaruu danda'anii jiran jechuudha. Built godhuu danda'anii jiran jechuudha. The power unit which operating in machinery and raw material is processed in the factory and the finished product is applying or reselling or rebuyed by the people, but the company is sold the finished product is company power unit fayyadame yookaan ammoo humna kan maashinaan hojjetamu akkasuma raw materialin process erga warshaa keessa seenee wanta tolfamu irraa barbaadame san tolfame booda warshaa keessaa ba'ee finished product meeshaa dhumataa karaa hawaasa dabarsanii jechuudha. Fakkeenyaaf albuuda adda addaa warshaa keessa galchuudhaan faaya mormaa kan mormatti kaatamu akkasuma qubeellaa harkatti kan tolchuudhaan hawaasaaf karaa salphaatiin gurguramuu danda'amee jira jechuudha. Well, the workers in the factory owned only labor powers, which sold to the factory owner for money wages. Garuu hojjettoonni warshaa keessaa kan isaan achi keessaa qaban humna isaanii qofaa jechuudha. Which they sold. Humna isaanii kana kaampaanii kanatti gurguratanii bifa mindaatiin isaanii qabalamaa jechuudha. Isaan humnaan hojjetanii kaampaaniin sun ammoo bifa maallaqaatiin deebisee kan kafalaa jechuudha. The wage workers in the factory were hired. Hojjettoonni warshaa san keessatti hojjetan kaampaanii san keessa hojjetan qacaramanii jechuudha. And dismissed as the will of industrial capitalist. Kan isaan aangorraa dismiss ta'uu danda'an kan isaan aangorraa yookaan kan isaan hojii irraa ari'amuu itti danda'an fedha kaampaanii saniitiin qofa ture jechuudha. Fedha kaampaanii saniitiin hojjetu qofa ture jechuudha. The factory and the power operated machinery which meant with the factory system had several advantages for the factory owners. Akkasuma sirni factory systemii kun sirni sistemni warshaan fayyadamu kun aangoo yookaan humna maashinaatiin waan hojjetuuf karaa factory system jedhamuu danda'a jechuudha. And several advantage for the factory owner. Abbootii kaampaanii saniitiif bu'aa gurguddaa argamsiisaa ture jechuudha. The factory system was more productive. Sirni factory system jedhamu amma ilaalle kun sirna factory system jechuun
sirna kaampaaniin tokko hojjettoota hedduu qacaruudhaan kaampaaniin sun ammoo nama dhuunfaatiin dhuunfatamee kan hojii isaa adeemsan itti fufachuudha. Hojjettoonni sun kan ari'amuu danda'an fedha kaampaanii sanii fedha hooggantoota kaampaanii saniitiin jechuudha yookaan abbootii kaampaaniitiin kun faaktorii siistem jedhama jechuudha. More productive. Haalan bu'a qabeessummaan isaa isa milkaa'e jechuudha. And enable far more production is given time at lower costs. Gatii xiqqaadhaan oomisha guddaa oomishatuudhaan kaampaaniin sun the most effective, the most ways to getting more profit ta'uu danda'a jechuudha. Abbootiin kaampaanii sadii gatii xiqqaadhaan lower costidhaan oomisha gurguddaa gatii maallaqa gurguddaa argataa turan jechuudha. The factory system was therefore more profitable provided that the goods which were produced could be sold. Sirni factory system kun profitii gurguddaa bu'aa gurguddaa provided that goods meeshaan sun kannituuf gurgurachuu danda'an jechuudha. Were produced could be sold. Ni gurguratan jechuudha. By 1850 the factory system was dominated industrial revolutions. Sirni factory system jedhamu bara 1815tti addunyaa guutuu dominate gochuu danda'e jechuudha. More major industries in Britain, especially the cotton titles of Lancashire in northwest of England. Keessattuu sirni factory systemii kun bara 1850tti addunyaa guutuu to'achuu Britain keessatti to'achuu danda'e jechuudha. Keessumattuu bifa addaatiin warshaan huccuu kan Lancashire'tti argamu northwest of England, for example, when this is London, northwest means this is north, this is west. Northwest means like this. Northwest. The direction that found between west and east. Kallattii kaaba baha Englandin haalan to'achuu danda'anii jiran jechuudha. Small workshops putting out system still survived large scale money industries, but the future belonged to the factory system. Garuu small workshops jechuun workshopoota xiqqaa wantoota hojiiwwan xiqqaa akkasuma bakka tokkotti guuruudhaan haga ammatti kaampaanii gurguddaa itti ta'anii itti jirantu jira jechuudha. But future belong to the factory system. Jarri kun yookaan workshopping small workshop kan jennu kun karaa fuulduratti isaan wanni ta'uuf karoora qabanii yookaan isaan guddina kaampaanii saniitiif yookaan isa karaa fuulduratti factory system ta'uudhaaf abdiin irra jiraataa ture jechuudha. Kana jechuun asirraa maal hubanna sirni factory system jedhamu kun Britain keessattuu cotton textile industry Lancashire'tti kan argamu Britain guutuu to'achuu danda'uudhaan akkasuma isaan small workshop walitti dhufuudhaan kaampaanii industirii guddaa akka ta'anii karaa fuulduratti factory system akka ta'u abdiin irra kaatamaa ture akkasuma ta'anii jiran jechuudha. And the machines in factory replaced in the complemented work done by hands with human strength and skills. As keessatti machine factory yookaan maashinni warshaa san keessatti bakka humna namaa bakka bu'uu danda'e jechuudha. Humni namaatiin bakka bu'uun danda'amee jira jechuudha. Replaced or complemented work done by hand with human strength and skill. Wanni skill dhala namaatiin ogummaa fi akkasuma jabina dhala namaatiin kan hojjetamaa harka namaatiin kan hojjetamaa ture sun maashinaan ta'uu danda'amee jira jechuudha. The industrial revolution took machinery stage further. Kun warraaqsi industirii kun sadarkaa maashinaa akka sirriitti kaa'amuu danda'amu ibsi adda kaa'ee jira jechuudha. There were more machines of new types. Maashinoonni haaroonni gosa adda addaa ta'an haalan fayyadamamaa ture jechuudha. There were more complex and larger. Haala walxaxaa fi dhala namaatu hojjete maashina akkanaa namni akkamitti yaadee hojjetee kan akka jedhamutti hojjetame jechuudha. And larger haalan gurguddaadha jechuudha. The size and the expense of the machinery in industrial revolution meant by the 18th century the employment of these machines required industrial capitalists in the factory system. Guddinni yookaan hangii fi akkasuma baasiin
maashinara saniif industiriyaal revolutionii keessatti bahu dhuma jaarraa 8ffatti dhuma jaarraa 18ffaa hojjettoota saniin this machine required industrial capitalist akka ta'etti barbaadamaa ture jechuudha. Fi industrial factory system keessatti malee namni biraa baasee kophatti bitatuu hin danda'u haga jaanii tilmaamuutti gahamee ture jechuudha. The new machine in the factory, maashinni haaroon kan factory san keessa jiru yookaan maashina san keessa jiru elsewhere employed in unlimited power aangoo hammana hin jaamne hojjettoota qacaruudhaaf yookaan carraa hojiitiif uumuu danda'a jechuudha. In animated power from the waters, from the wind, has been used since the Middle Age, or in the case of sailing ships in ancient time. Humna bishaanitiin humna bishaan hagana hin jedhamneetiin yookaan qilleensarraa kan argamuun maashina sochoosuudhaan hojjettoota hedduu qacaruu danda'amee jira jechuudha. However, as economy expanded, garuu akkuma sirni diinagdeen bal'ataa deemtuun when industry is needed the form of power greater than water providing and more flexible than water power, akkuma industiriin guddataa deemu maashinoonni kun yookaan energy paaworii yookaan kan watarirraa guddaa ta'e kan salphatti flexible ta'uu danda'a. More flexible salphumatti fayyadamuuf kan nama hin dhibne barbaachisee argamaa dhufe jechuudha. New form of power coming into use. Formin yookaan ammoo akka nadaajiin haarooni yookaan humni haarooni kan indastiriin kun ittiin socho'u steam power. Steam power ta'amee argame jechuudha. Steam power jechuun waan akka cilee dhagaa cilee adda addaa fa'aa bifa karaa steam poweriitiin kan itti fayyadamamaa ture jechuudha. The heat to generating steam come from burning coal. Ho'ii waan kanaa dhufu hasala adda addaarraa ho'aa asirraa madduun warshaaleen sun hojjetamaa ture jechuudha. Which in the Britain was cheap. Britain keessatti wanta baay'ee raakisha ture jechuudha. And abundant. Haalan ka argamu baay'ee argamaa ture jechuudha. The first commercial viable steam engine was constructed by Newcomen around 1705 or 1709. Inni yookaan steam engine motorri aniisaadhaan socho'u kan jalqaba gabaadhaaf ka dhiyaate gurguramuudhaaf kan jalqaba oomishe Newcomen jedhama jechuudha. Nama maqaan isaa Newcomen jedhamu bara 1705 yookaan bara 1709 jechuudha. But it could be only used for pumps, chiefly in the mining. Garuu kan itti fayyadamaa turre akka paampii wayiitti itti fayyadamaa turre jechuudha. Oomisha wanni baasuudhaaf albuuda adda addaa baasuudhaaf itti fayyadamaa jechuudha. James Watt namni maqaan isaa James Watt jedhamu 1785 or 1784 made steam engine bara 1783 steam engine biraa tolchuu danda'e jechuudha. Which was more powerful and more economically use of fuel adapted operated machinery in factories. Isa kan duraa sanirraa kan Newcomen tolchisanirraa humna qabu akkasuma kan more economical gaazaa yookaan boba'aa fayyadamuufittillee boba'aa kan qusatu operated in machinery factories. Warshaa san keessatti hojii akka warshaan sun hojjetuuf kan kennu yeroo jalqabaatiif James Wattin hojjetuu danda'ee jira jechuudha. From 1780 more and more factory adapted steam power. Bara 1780 keessa qubeessiin tun maal agarsiisa? Fakkeenyaaf 1780 qubeessii kan qabu bara 1780 keessa jechuudha. Uummanni immoo bara 1870 this is specific, this is general. Well, key concepting kan more and more factory steam
Steam power jechuun by the way akkuma isin jedhe isa boba'aa adda addaatiin hojjetu jechuudha. Kasalaa fa'aa burning the coals. Karaa adda addaatiin kaampaanii san keessatti boba'aa adda addaa fayyadamaa turan jechuudha. Well, steam power was applied to the land transports. Steam poweriin yookaan maashinni steam poweriin hin deemu kun geejjiba lafarraatiif illee fayyadamaa turan jechuudha. In the form of railway bifa baaburaatiin jechuudha. The first modern railway operated entirely by steam locomotives and carried passengers as well as a freight. Yeroo jalqabaatiif baaburri ammayyaan kan steam locomotiveedhaan hojjetame paasanjeroota yookaan tasaafaarii adda addaa yookaan namoota baay'ee fe'achuudhaan bakka tokko geessuu danda'ee jira jechuudha. Kunis kan inni argamu Liverpool and Manchester Railway jedhama jechuudha. Liverpool magaalaa Liverpool fi magaalaa Manchester Railway yookaan karaa baaburaa bara 1830tti was opened in 1813. By 1850 bara 1850 the network of railway connected all important places in Britain. Bara 1850tti neetworkiin yookaan daandiin baaburaa bakkoota barbaachisoo Britain keessatti argamtu hunda wal qunnamsiisuu danda'amee jira jechuudha. Well, activity 1.2 why did industrial revolutions first take place in Britain? Because of Britain is the oldest country in the world that have many colonial countries. From these colonial countries, Britain gained abundant raw material from colonial countries. Biyyoota koloneeffatterraa raw materiaalii gurguddaa fi akkasuma biyya jaarraa 17ffaa fi 18ffaa keessatti yeroo sanitti biyya humna qabdu biyya impaayerri ishii aduun ittiin seenne jedhamee amanamaa jechuudha. Yeroo asiin seente achi baate yeroo asii seente yeroo biyya Afrikaanota tanaa seente biyya ardii Ameerikaa bakka biraatii baate so industrial revolutionii natural resource gahaa qabdi akkasuma wantoota industrial revolutionii laftaan hunda ni qabdi jechuudha. Deebisaa isaa telegiraama kan jala karaa biraatiin isiniif hin kaa'achuu dabalatan. Well, political and the socio-economic consequence of industrial revolutions. Sirna dinagdee akkasuma hawaasummaa dinagdee fi akkasuma sirna siyaasaa dhiibbaa industrial revolutionii consequence inni fide jechuudha. Karaa biraatiin kan amma ilaaluu deemnu jechuudha. Cheap mass production was one of the major feature of industrial revolutions. Amaloota wantoota industrial revolutionii fide keessaa cheap major production salphatti oomisha gurguddaa oomishu. Waan isa duraanii kaampaaniin duraanii indastiriin gurguddaan yeroo sanii oomishuu danda'ee jiraachuu salphatti. The basic economic problem industrial state was no longer scarcity of the commodity. Rakkoo guddaan sirna industirii keessatti no longer scarcity jiraatu sun rakkoo guddaa uumee akka hin uumneef irratti hojjetamaa ture. Instead the main scarcity dhabamuu osoo hin ta'in the main problem become what overproductions. Scarcity akka hin jiraanneef scarcity achi keessatti argamu caala rakkoo guddaa achi ture humnaa ol oomishuu jaameetii ture jechuudha. And the consequent difficulty of selling the commodity which were produced. Oomisha oomishame gurguramuun baay'ee ulfaatee ture jechuudha. Because of what? Sababni isaas humnaa ol kaampaaniin oomisha geejjiboonni biyyoota adda addaatti hin babal'anne akka ammaa kanatti namni fayyadamu hedduu miti. Waan kana natsaa miti maallaqaan bitatta. So namoonni waan kana fayyadaman yoo muraasa ta'an humnaa ol kaampaaniin sun kan oomishu raw maateriyaal guddaa kan qabu yoo ta'e biyyi yookaan oomishni sun bakka haga warra kaa'amee turuutti gahaa jechuudha. Humnaa ol oomisha jechuudha. Many poor people meant limited demand for the commodity produced. Look, namoonni hiyyeeyyiin achi keessatti argaman fedhiin isaan meeshaa kana bitachuuf qaban it is very limited. Haalan kan daangee jechuudha. Before industrial revolutions, economic depression usually result from war. Industrial revolutionii dura kufaatiin dinagdee usually result from kan
sababa waraanatiin wars, big epidemic, hongee adda addaa, most often bad harvest, biqiltoonni dhabamuudhaan, roobni dhabamuudhaan from industrial revolution onwards, industrial revolution kas ta'e kun ta'aa sababa tureef haalan limited godhanii jechuudha. Natsaa namaa hin jiru jechuudha. Yookaan without you cannot getting any kind of product without paying the prices of this faranjiin. Waan oomishame argachuu hin dandeessu yoo kafalte malee. Well, however, the normal cause for economic depression was what? Overproduction caused by lack of effective damage. Garuu sababni ka'umsaa normal cause hunda usually look garaagarummaan isaas usually amma fakkeenyaaf yeroo hunda hongeen ka dhufuu danda'u waraana fa'aa hongee jabaa diinagdeen kufuun fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti yeroo ammaa ilaaluu dandeessanii biyyoota fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti roobni amma hin jiru. Zen bakkoota akkasiisan fakkeenyaaf Baalee bara dabree yaadachuu dandeenya. Bara san duras Booranaa dabalatee hongee adda addaa economic depression kan ka'u yeroo hedduu sababa uumamaatiin jechuudha. But in industrial revolution keessatti sababni ka'umsa economic depression overproduction, humnaa ol oomishuu, lack of effective demand. Namoonni meeshaa san bitatan dhabamuun haalan economic depression fidan jechuudha. Meeshaan sun numa oomishame malee wanni argamee hin jiru jechuudha. Kun result industrial yookaan consequence industrial revolution jechuudha. Well, then industrial revolution made agricultural sector of advanced countries less dominant. Industrial revolution maal godhuu dandee jira sababni inni biraa yookaan consequence inni biraa kan agricultural sector of advanced country. Agricultural sector qonnaa kan biyyoota guddatanii akka inni akka biyyoota guddataa jiranitti dominate hin goone, economy dominate hin goone ta'uu dandee jira jechuudha. People transferred to other sector of economy. Namoonni qonna qofa irratti duraan xiyyeeffataa turan sababa industrial revolution Biriiteenitti ta'eef biyyoota kanatti uummanni karaa seektarii biraa kan akka service as well as mining irraa yookaan kanneen akka hoteelota gurguddaa investmentii adda addaa look investments and the production of other sector is increased. Seektara qonnaa kan ta'een karaa qonna irraa karaa investmentii karaa daldala gurguddaatti ca'uu danda'anii jiran jechuudha. Kun bu'aa the consequence of industrial revolution jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Throughout the 19th century and the 20th century, advanced economy had falling the percentage of their population and living in rural areas and employed in agriculture. Then jaarraa 19 fi jaarraa 19 jechuun by the way bara 18 duwwaa raayee kun ammoo aga bara 19 duwwaa jechuudha karaa biraatiin. Then kana keessatti sirni dinagdee kan qonnaa irratti argamu living in rural area kan agriculture irratti uummanni qonnaa irratti hundaa'u haalan percentaadhaan decrease ta'uu danda'ee jira jechuudha. The percentage of the population living in rural area kanneen naannoo baadiyyaa jiraatan haalan gadi bu'ee jira. Nevertheless, despite this decrease, bifa kanaan haa xiqqaatu malee in the percentage of the population living in a rural area and engaging in agriculture is more advanced countries, agricultural productivity is increased. So, fewer people in agriculture produce more goods. Garuu sababa uummanni qonna irratti hundaa'u parsantiidhaan jaarraa 19ffaa fi 20ffaa keessa gadi bu'een uummanni hundi oomisharraa fagaate jechuu miti. Namoonni muraasni oomisha qotuudhaan yookaan agriculture keessatti hirmaachuudhaan teekinooloojii adda addaa fayyadamuudhaan agricultural productivity oomishtummaan qonnaa baay'ee dabalee ture jechuudha. So that the fewer people engaged uummanni muraasni keessatti argamee hojjetuuf teekinooloojii fayyadamuudhaan agriculture baay'ee qonni meeshaan qonnaa uumamuu danda'e jechuudha. In this way, karaa kanaan agriculture could supporting a large karaa kanaan qonni
namoota hedduu agriculture and could supporting a large urban populations and the more peoples who were not engaged in agricultural activity. Sababa kanaan namni waan walirraa bitatuuf namoonni kun oomisha hedduu kana yeroo oomishan karaa gabaatti dhiyeessan. Sababa kanaaf ummanni magaalaa fi akkasuma ummanni qonna keessatti hin hirmaanne magaalaa irraa oomisha isaanii maallaqa isaaniitiin bitachuudhaan salphatti fayyadamaa ta'uu danda'anii jiran jechuudha. Agricultural productivity increased in advanced countries because of spread better method of agriculture. Sababa teknooloojiin akkamitti akka qotamu babal'ateef agricultural productivity baay'ee dabalee ture jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti jechuudha. In 18th and 20th century, 18th and 20th century, the science was also applied to increasing productions, agricultural production. Jaarraa 19ffaa fi 20ffaa keessa saayinsiin yeroo itti fayyadamne ture jechuudha. For example, the development of artificial fertilizers. Fakkeenyaa fi akkamitti hojjetan yeroo jalqabaatiif xaa'oo namtolcheen kan itti fayyadamne jechuudha. And the pesticide, dawaa aramaa, as well as herbicide. Akkasuma farra aramaatii fi dawaa farra ilbiisotaa fayyadamuudhaan agriculturaan ilbiisonni akka oomisha qonnaa san hin miine akka hin ajjeefne gochuun danda'amee jira jechuudha. Well, the industrial revolutions accelerated the shift from the countryside to towns and the cities. Industrial revolutioniin biyya baadiyyaa irraa countryside jechuun by the way baadiyyaa jechuudha to the towns karaa biyyoota xixiqqoo yookaan magaalota xixiqqoo kan ji'oogiraafii kutaa 11 irra yoo ilaaltan haga nama 1000 faa kan qabdu towns jennee ibsuun. Cities jechuun ammoo biyyoota namoota miiliyoona lakkaa'aman qabu. Karaa sanitti baadiyyummaa guddisuu dandeechu. More productive agriculture could feed these large urban populations. Sababa oomishtummaan guddaan jiruuf uummata magaalaa salphatti sooruun danda'amee jira jechuudha. Warreen not engaged in the agricultural activity. Warreen qonna keessatti hin hirmaanne jechuudha. Population expanded rapidly in Britain and other industrialized countries of the Western. Uummanni salphumatti karaa biyyoota Britain keessatti babal'achuu dandeechu. And other industrial countries biyyoota dhihaa kanneen industirii isaanii eegalanii jiran akka Faransaay, Jarmanii fa'aa jechuudha. Keessatti babal'ifannaan turee jira jechuudha. Despite the bad living and the working condition for the working class, jireenyi warreen warshaa keessa hojjetan badaa ta'ullee industrial revolutioniin more productive agricultureadhaan biyyoota namoota magaalaa kan qonna keessatti hin hirmaanne sooruu danda'amee jira jechuudha. Garuu jireenyi badaa fi akkasuma haalli warri hojjettoonni warshaa keessatti jiran akkuma jiru ta'e garuu uummata daldalaa kana sooruu danda'ame. Probably the main reason for the population growth were more food was available to support large population and industrializations with expanding economy could providing more employment for an expanding populations. Well, sababni guddaan uummanni haalaan guddateef oomishni oomishamu sirriitti oomishamuu fi uummata hedduu nyaachisuu danda'uu fi akkasuma sirni industirii kun ikoonoomii gosa hedduu seektara biraas babal'isuudhaan carraa hojii uumuun uummanni akka baay'atu ta'uu danda'ee jira. So yookaan industiriin qonni karaa qonnalleen oomishni baay'ee oomishamuun akkasuma industrializationiin babal'ifannaa industrializationiin seektarri biraa kan ikoonoomii kan agricultural seektarii malee seektarri biraa babal'atuudhaan uummanni akka expand ta'uuf sababa ta'ee jira jechuudha. Sababa ta'uu danda'ee jira jechuudha. As a result of industrial revolution, sababa industrial revolutioniitiin the new class system was developed in a more class consciousness than ever before. Class uummanni haarooni working class kan jedhamu sababa industrial revolutioniitiin haalan more consciousness taanii hubannoo gahaa argatanii uumamuu danda'anii jiru jechuudha. A larger industrial capitalist class was added.
existing bourgeois or merchants, professional peoples, bankers, making the bourgeois as whole richer and more numerous. So isaanis working class dabalatee inni kan dabalame large industrial capitalist warratan capitalist class abbootii qabeenyaa gurguddaa kan jedhamu warreen hojjettoota bourgeois merchants warreen daldaltoota warreen ogummaa qaban hojjettoota baankii kun dabalamuudhaan hojjettoonni yookaan daldaltoonni whole more richer and more numerous heddummachuudhaan tujjaarotii gurguddaa ta'uudhaan akkasuma heddummachuu danda'anii jiran jechuudha. In 19th century at different times jaarraa 19ffaa keessa yeroo adda addaatti the bourgeois become economically and politically dominant. Hojjettoonni abbootiin qabeenyaatii fi yookaan daldaltoonni sirna diinagdeetiin akkasuma siyaasan isaan biraa caalaa dominant ta'uu danda'anii jiru. Yookaan slavein jira, religious'n addatti jira. So jara kana hundarra hojjettoonni professional people jira. Jarreen kana hundarra warri abbootiin qabeenyaa fi tujjaarotiin jiran sun more powerful ta'uu danda'anii jiran jechuudha. Replacing the centuries with long dominations of land owning nobility. Warreen abbootii lafaa duraan jaamanii humna qaban turan san caaluudhaan dominant classii ta'uu danda'anii jiran jechuudha. Along the side of industrial bourgeoisie yookaan abbootii qabeenyaa san dabalatatti because of industrialization there developed new class of industrial proletariat. Inni bira industrial proletariat warri jaaman industrial bourgeoisiitti aananii inni sababa industrial revolutioniitiin developed new classii haaraa uumuu danda'anii jiran jechuudha. They had always been the wage workers yookaan hojjettoota warshaa warra mindaaf hojjetan but these were not more numerous. Jarri kun garuu haalan akka jara kaanitti haalan wal bira qabne yoo ilaallu haalan hedduudha jechuudha. Now more numerous and were more concentrated in large factories especially town and the city. What magaalaa xixiqqoo fi akkasuma magaalaa gurguddoo keessatti warshaa keessatti warreen hojjetan waan ta'eef bakka takkatti waan jiraniif haalan wanni guddaa gaggeessuu danda'anii jechuudha. As the industrial proletariat hojjettoota warshaa sanii become more consciousness of itself lagu haala warra hubannoo mataa isaanii argatan as a class akka garee tokkotti more consciousness warreen hubannoo sammuu isaanii more matured warra hubannoo gahaa argatan jechuudha. That is interested were different from and antagonistic to those of bourgeois. Jarri kun sababa humnaan yeroo dheertuudhaaf boqonnaa malee warshaa keessa baay'ee hojjetaniif hojjettoonni kun warreen industrial proletariat warra jaaman kun maal ta'uu danda'anii faallaa abbootii qabeenyaa capitalist class warra jaamanii sanii ta'uu danda'anii jiran jechuudha. Because of the capitalist own the companies waan ta'eef warreen capitalist class tujjaarotiin bourgeois jaaman sun kaampaanii san isaanii abbootiin qabeenyaa waan ta'eef hojjettoonni isaanii yeroo humnaa ol isaan itti deemanitti haalan faallaa deemuu danda'anii jiran jechuudha. The industrial proletariat come providing mass base for new doctrine of socialism. Look, hojjettoonni kun sirna siyaasaa haaraa sooshaalizimii jedhamu maddisiisuudhaan supporting the for working class political parties. Paartii mataa isaanii working class jedhanii uumuudhaan socialist program government yookaan mootummaa warra hojjettootaaf dhaabbatu jechuudhaan dhaabuudhaan faallaa warra capitalist class ta'uu danda'u. And the ruling class was what? Alarmed by the growth of socialism. Warreen hoggansa aangoo jiran nobiliitii warra jaan sun rifachuu guddaan itti dhagahamanii jiran jechuudha. Guddina sooshaalizimii jaarraa 19ffaa kana keessatti jechuudha. Well, industrializations increased the national wealth. Akkasuma warraaqsi industirii qabeenya biyyaa waliigalaa haalan guddise. Although this was very unevenly distributed garuu biyya hunda haala tokkoon hin guddifne jechuudha. From 1815 industry, technology, science were applied to armies and the navies. Akkasuma
bara 1850moota keessa industirii keessatti teeknooloojii fi akkasuma saayinsiin haala adda ta'een waraana keessatti akkasuma dooniiwwan waraanaa adda addaa dooniiwwan keessatti fayyadamuu danda'amee jira jechuudha. This means that already existing gap in power between western state and western state become bigger than ever before. Kun maal godhuu danda'ee jira? Gaappii yookaan banaa biyyoota bahaatii fi biyyoota dhihaatii fi biyyoota dhihaa hin ta'in jidduu jiru teeknooloojiidhaan haalaan guddisee jira jechuudha. This means what? The clashes of interests, the confrontation between western state and non-western state. Kun yeroo itti fedhaatii fi akkasuma walitti yeroo itti biyyoonni dhihaatii fi biyyoonni bahaa fedhii adda addaa irratti walitti bu'an biyyoonni dhihaa teeknooloojii fayyadamuudhaan caalaa dhufanii jiru. The conflict could be resolved more easily by western state using military or naval force or both. Rakkoon takka yeroo uumame kan inni resolve ta'u kan inni furamu haalaan biyyoota dhihaa hirmaachisee waraanaa ta'u yookaan doonii waraanatiin yookaan isaan lamaaniin furamaa dhufee jechuudha. Moreover, the growth of industry and the expansions of the western economy in general mean that western states become more interested in non-western area of the world ever before as source of raw materials. Kun guddinni teeknooloojii kun babal'ifannaa biyyoota dhihaa biyyoonni dhihaa fedha guddaa biyyoota dhihaa hin ta'in irratti biyyoota akka Afrikaa akkasuma Eeshiyaa keessatti kan duraan godhan caalaa sababa teeknooloojii argataniif guddataa dhufee jechuudha. Because of raw material barbaadan warshaa kana fayyadamu warshaa kana raw material isaan barbaachisa fi the market for export wantoota warshaa keessaa ba'an finished product kan jenne san bakka itti export godhaniif biyya habuuruu jalqabanii jechuudha yookaan babal'ifannaa jalqabanii jechuudha. Also steamships and railway electrical telegraph improved transport and the communication tears the world more closely together than ever before. Look, maashinoonni boba'aa fayyadamanii deeman akkasuma daandiin baaburaa humna ibsaa yookaan telegiraafii kan communicationaaf nama fayyadamu haala geejjibaa akkasuma haala waliin haasawa yookaan wal qunnamtii dhalli namaa godhu isa duraanii daran caalaa fooyyessuu danda'amee jira. For that, from the third quarter of 19th century means around above 1875 by 1875 jamaa kana olitti the world became increasingly one single integrated capitalist world. Jaarraa 19ffaa addunyaan maal ta'uu dandeessi jirti? Sirna kaapitaalizimii sirriitti fayyadamuu danda'a dhufte jechuudha. Integrate ta'uu dandeessu. As a result of this change, sababa jijjiirama kanaan the imperialism of 19th century, example, the expanding, the accelerated driving for colonial acquisitions and the dispersion of influence. Sababoota kanaan humnaan biyya takka qabachuun late of 19th century jechuun dhuma jaarraa 19ffaa keessa babal'ifataa dhufe jechuudha. Kun babal'ifannaa akkasuma xiyyeeffachuudhaan koloniidhaaf waan tokko barbaadu sphere of influence dhiibbaa biyyoota lixaa jala akka uumuuf akka galuuf especially Britain biyya adda dureedhaan eeramtuudha jechuudha. Biyya adda dureedhaan imperialismii biyyoota Afrikaatti fidaa dhufte jechuudha. Well, however, the earlier industrial revolution garuu jalqaba industrial revolutionii the spirit of industrialization akkasuma babal'ifannaa industrial revolutionii had what laid down the ground for late of 19th century of imperialism. Jalqabbiin industrial revolutionii fi babal'ifannaa industrial revolutionii kun groundii isa jalqabaati jechuudha. Sababa raw materiaalii barbaadaniif asuma keessa dhuma jaarraa 19ffaa keessa humnaan biyya qabachuun imperialismiin akka develop ta'u sababa guddaan industrial revolutioniidha jechuudha. Well, in fact, dhugumatti very large acquisitions of colonial territory took place in 19th centuries before what it usually called the age of empire. Dhugumatti biyyoonni lixaa yeroo itti acquisitions of colonial treaties
waliigaltee bara 1885 Berliin tiriitii jaamuratti biyyoota Afrikaatii fi biyyoota Eeshiyaa adda qoodachuudhaaf waliigalteen isaan mallatteessan waliigaltee the age of imperialism bara humnaan biyya qabattu jechuudhaan baroota kana jidduutti yeroo itti waliigaltee Berliinitti ta'anii biyyoota Afrikaa itti hiratanii turan jechuudha. Finally, the industrial revolutions made economic, social and cultural changes faster ever than before. Dhumarratti industrial revolutioniin kun sirna dinagdee hawaasummaa akkasuma aadaa salphatti yookaan haala adda ta'een jijjiiruu dandeenye jira jechuudha. Than ever before, so that the changing become the norms. Jijjiiramuun aadaa sun hundi akka duudhaa ta'ee itti fufee ammas irra jirra jechuudha. Fakkeenyaaf jiinsi kaatuun biyyoota Awurooppaa keessa dhufe malee biyyoota Afrikaa aadaa uummata Afrikaatii miti jechuudha. Then discuss the political and the socio-economic consequences kan amma discuss goone kana jechuudha. Well, lesson 1.3 nationalism kan jedhu bifa konseptii qabuun kan itti deemnu ta'a jechuudha. CK master class dha. Channel keenya subscribe gochuudhaan gargaaraa walaa jajjabeessuun isin jedha. CK master class dha. History great master class dha kuni afaan Oromoo afaan saba guddaatiin isin ibsu jira.